isa guyyaa qiyaama batarrafee jaalallee lamaan yookiin jaarsaf jaartin halkan dukkana keessatti yoo firan ifallee ibsatan kophatti jechuun malee isa viidiyoo kana I don't know. I don't know. Najjina minal nadho video of warabdu najjina minal dira video of warabu irama ganfada wallahi gari miti. This is no good and isinitti mara bar amantan amanu battan namni ana cala nama wajir unjiru namni ana cala nama wajir unjiru jedha turate unjiru guyya tokko akkatti okay qabe nadhotti video achi dawaleetin hin beeku akkanate na ergi jinni astaghfirullah dade minno ardintun gannan cittu abo bimotis duuna wayu kawadar kat shigrelam fikr shigrelam ko jalatteni kotu jedin afan si qabani si jalat dera kotu kaddu rakkon inju si rabbi wali daqata intalo in jalattemi daqi video fi wanno fi jeni daqi jala ciis galabatamtu biye nyaadoti wallahi malum abba kenata na gubanne bar si wajin tasaqaye baran media makana ra'isin ise badu kiyanam ise bada media kan Koplinki gol na aldinoch diklishoch isinin taw dugayo isinitti man kanaf koplinki gol dani afam bantani de tayin alaltani sarot ilman video kana bar undi isi degara wara video quba ufitti naqu barbadu kanaf koplinki gol dibar isin be kabar sila yaada ki yakana degartano koplinki kuma qur'an imbaftan wushoch akachual ene alilla mamatachu doktori kaytane isini barade warri wan kana inde garre qofti koplinki gol warri video qabda koplinki gona sirki ki yarkani qabatina ilman najisa irab dalanke warri video forabu fetu warri video ala qabdu sirki ki yarkani qabatin sarot qulqulluna kana qofti afari lembalagatu qulqulluna kana qofti koplinki nago qulqulluna kana qofti sirki ki ya warri video forabu yarkani qabatin sitti mara harrota way akkatin yarkan qabatanin barbadu tijama ummata safun be ummata namumma ufin be ummata waan amantin jettun be ummata aada fi duudha ummata hawaasa keessa dhalateen be ummata hamilee ufii dhayn hamilee hiriyoota ufii dhayn hamilee haadhaaf abbaa ufii dhayn haati ta'e tasawwa viidiyoo kan argite ijoollee hunda taa'ee ilaala biyyatti miidiyaa maal taate suuraa kee argite hiyyaaddu ummaa ta'eeti abbaa keeti hiyyaaddu obboleessa keeti hiyyaaddu jaarsa kee jaalallee keeti hiyyaaddu ilmo keeti hiyyaaddu meeqa tabta ilmo qabta video warab meeqa kamika relation min malat no ma inni akuniko adara sera warri video qabdan uf warabu yaada qabdan copylinking godina sirki nijala najisna tiktok gi adara sera ba igam like warri kulkulun qofti copylink yagon adara sera warri video qabdu sirki ki yarkani qabatin bayna jala ndom barbadu bay azjala dem nama bira hordo walad al mitnaqin gubadda isin si wajin gubadda akwan ufiki ya isin dale hay من أباتلون يت أباتل جبا تسقايه والله أنا أمتك أنا وجين تشمعك والله تكتبوا أبايا أكوانا asal tanyo kim butcha wan kanata namnundi ganama gana gide riba ka messenger undi tiu abo banata chu rabbi isin ume yosodata abban fer yo qulla wal wara benatin ergina please natin ergina ana garan nandanda winara isi yo isin gorsan hinta getan ufin in beitan ana na saqayina natin ergina nama guddaa ta'uu barbaadaan waan xixiqqoo akkana kan ilaaluun barbaadu rabbiin ija itti ilaalu kana guyyaa qiyaamaa irraa na gaafata garuu daaboon gariin bareedu jira tawbach fedha
dalagaa keessan osoo waan aarsu na kolfalchiisa bara wallah. Rabbiin irraa na gaafata bara. Viidiyoo isinatti ergitanii an dhaqee ilaalu kana rabbi irraa na gaafata bara. Daabboo ebaluu maal haal? Daabboo ebaluu maal haal ta'ee irraa na gaafata bara. Hai maal taatan isin? Akkamitti osoo namni isin hin kadhanne namatti ergitanis waan akkanaa. Wallahi wallahi wallahi. Kun dhugaa rabbi namni anarra baalagee hin jiru miti. Wallahi an miidiyaa kanarratti viidiyoo intala Oromoo arguu caalaa viidiyoo ilma Oromoo caalaa arguu caalaa wani na gaddeessu hin jiru. Isa dhugaa rabbi isin na jibbuu dandeettan yaada kiyya jibbuu dandeettan. Ihe hurdat ነው kun akka sabaatitti caba bara. Andit seet baaliyyoo osoo jaarsi jaalatu osoo jaalee isii jaalatu yoo ka biraa wajjin qabamtu min ይሰማችኋል? ወይኔ ያስቲክ ሰፉ ደቦኩን ተይ ፋጤ አንዱ ጋር ቢስቲማ ፋጤ ማናማዳ ረኮ ቀቀቡሲ ፋጤ ማናማዳ ጎርሳ ኪያ ከና ፉዳድ ፕሊዝ አቲ ጋፋ ብያ ጅርቱ ቢዴን ጎጋ ኛታ ቱርቴ ሽሮ ዶኬን ፋ ኛታ ቱርቴ ያ ሐቢብቲ ያ አዩኒ አና ሹሞ አካይ ፋ ኛታ ቱርቴ ቂጣ መርቃ ፋ ኛታ ቱርቴ ሰኑ ፈጠረ ሸወደ ሚሳ ኛታ ኢራታ ሸወዳ ቱርቴ አቃሎ ናገላ ሁንዱመ ኬና ጅሬኝማ ኢትዮጵያቶ አከሲ ኑ ሁንዱ አከሲቲ አከሱመቲ ጉዳን አባ ረቢ ላፍሴፍቱ አናን ፋዱ ዱገደሞኒ ገሪ ጥቆ ወሪ ሆሪ ወያ ቀቡ ጋፋ አቺ ብያ ባቴ ከታሲታቴ ወሪ ዋን ቀቡስቲ ጉርጉረቴ torban tokko kudha shanii tokko nyaata iddee biyya alaana ofa jettee biyya arabaa kana dhayxe tallaajan arabaa waa hundaan guutu takka nyaata zariin teen argin hundaan guutu waan barbaadde nyaata. Ihee shiroon sun si keessaa dhuma ruuziin kun bakka qabataa gaafa deemu qaamni kee guutuun hin oo'a goota taata jechuudha. Si oo'aa deema dabalaa deema. Addunyaa kanarra si malee namni biraa waan jiru sitti hin fakkaatu. Inni aqallo naaf gala si galeemi gaafa addunyaa kanarra si malee namni biraa waan hin jirre sitti fakkaate ufitti bareedde irrimni si dide maal jedhe si galeemiti sagalee jaalallee kee durii jaarsa kee durii biyyaa hiriyoota kee gaafsi jibbisiisuu eegale ati ruuza qufteerta yaallee shummafteew carraan ati qabdu immediately ruuza dhaabudha. Si jibbisiifdan ruuzuma dhaabi. Walla qad gorii dhaabi ruuza. Eeshii beeytanii eeshii maal jedhama afaan Oromootiin. Kubzii jedhaniin haphii waan akka haphii takka beeytanii eeshi jettiin arabni. Qixxaa goggoyduusan shaayin nyaadha. Shaayin yookiin daabboo. Tokkoffaa qaama keetillee bareeda ruuza quufte san akka bakka qabatee borciin ulfasitti hin fakkaanne si godha. Lammaffaa simmeetii sirraa qannata. Kan si danfee mataa si kore sun sirraa qannata jechuudha. Silkii kaanitti hin fiidu. Tokko kana. Lammata akka carraa ta'ee dhiira waliin haasoftee jaalala keessa seente taanan yoo dandeettii qabaate bakka ati jirtutti sitti haa dhufu. Yoo dandeettiin inni hin qabaanne mootuu ati akka malee jaalatte bakka jirtutti itti dhaqe. Isin lamaanuu wal jaalattanii dandeettii qabdan taanan inni alla ullachuu. Viidiyoon keessan agaba'ee warri keessan hamileen tuqame si hamileen tuqame akka sabaatitti saalfannu fanama dhukkubsata yookiin achiin kutuufuu kadhataa oolla ani sinii kan isin fida. Warsha kan shaytanaga wal quuftani. Promise. Wallahi. Minno ani nama meeqa feemasi meeqatti fuudhe suufii kuma diidaman kuma meeqan biteefi kama viidiyoon bahe jedhan kanaayyuu bar waadaa seenne fi nuti rabbitu karate jenne malee ta rabbi jedhe malee taatu viidiyoon bahe malee ko nuti waadaa seenne turre bar sargi hunda qabne turre. Miskiina hudduu qullaa wal jaalate viidiyoo akka inni waliin waraabneef I stand with you. Yoo Oromoon birrii kennuu didde barbaree dhugee daaraa dibadhee geemii dhiise kana asirraa sadaqaa walitti qocee likillishaalloo haga ati qabbaneeffattutti ati obboleettiin tiyya viidiyoon kee waraabamee ol si jalaa ba'urra ani sitti kadhee ati jaalallee keetiin wal argitee qabbaneeffattee sattaramuu irra naaf wayya.
Are you understand? Amma yaada kiyya fudhadha. Kanaaf isin lolaa jira malee ani waan biraa waa takka isin irraa qabaadhee miti. Gowwummaa miti kun. Hamma danda'een rakkoo isin wal godhaa jirtan kanarraa isin dhoobuuf isin baraaruuf. Doolaara 500 yoo akka ta'ee daaraa dibadhee si erge biyya galtanii algaa isinii qabee torban tokko wal shakashaytanii inni illee gara irraa dhufetti miilan ati illee gara irraa dhufetti xiyyaaran deebita. Are you understand? Kiyya yaanni kana. I stand with you. Jaalallee wal jaalatte lamaan osoo viidiyoo jarri waliin waraabne walitti fiduuf yeroo kamuu balballi keenna banaadha. Kottuu natti himadha. Kama dhugaa rabbii isinitti himaa. Eshi maa nama miskiina akkanaan ilmoo kiyyatti galuuf jedhee viidiyoo irratti hojjetee booyuufuyyuu. Hai guyyaa meeqa tikkeetii murree mana hunda ijaarraa fi galchaa jirrami. Ina Ameerikaa amma cufatte sana. Ani faranjii gurraatti. Ameerikaa amma cufatte sana dhalaan takka osoo gabbaatee aslii jaaladhee jette. Ispoonsara piyaanseettu jira. Ka daddafanii akka jarri walitti akka an dhaqeetiin daddafee taap godhuuf baatii jaa qofa keessatti nageessan. Kanallee amma diyaaspooraan hin dhoysiti bar ispoonsariin jiru siin jetti. Faarama see. Akkuma bakka faaraa nama godhu hin sobdi diyaaspooraan guutuun isii. Ispoonsarii jaarsaaf jaartii jira. Piyaansee jennaan ka Oromoon irra hedduu warri biyya baqaa jiru biyya keessa hin jirre hin beekne ka diyaaspooraan guutuun beektu. Kasitti himne amma nadhoon lolaa minaamini jettanii warri isiin olii ga'ooftan isin dhungatu kun jechuun. Nikaasi godhachuu takka hin barbaadu dhufeetuma halkan lama si habaxxara achi deebee ispoonsara si naqa baatii jaatti ati bira jirtaa jechuudha. Sittiin himan kana ispoonsarii cufate nama 5tu dhabame maarree ta'e waraqaa nikaa barbaada jinnii barbaada ni adeellame. Nuti koo rizqii kenna too hin jirre lamin ka diyaaspoora gaa inni caqaalen ilmi haadhatii achi hin jiru maal godha jedheeti malee ብዙ አይነት አሜሪካ መሄጃ አለ ካናዳ አውስትራሊያ መሄጃ ብዙ አይነት አለ. አስረግጬ ምነግርሽ ፋጤዎች ስትማራ ማመዶ ፋጠለ ኢቭን አሜሪካ ማመጩ ፈተከና ፊዛ ስፖንሰር ፒያንሴቱ ይራ ባቲ ጃኬት ደደብተ ፈረንጂን ሲፊት ባቲ ጃኬት ቀጥ ጎኒ ዋሁን ደሲ ጡጡሙራኒ ዳይተ ዮፌተ ጀላ በደ ዮፌተ ጀላ ቀበታ ጀቹ አላኬፈክ ተንቦደ አላኬፈክ هذا هو injiru yoo jedhe diyaaspooraan dhufe natti haa himu. Ani immoo akka jiru nama torbaan kana keessa deeme dawwalee agarsiisa jaartii isaatii wajji. Ina Minisoota. Ibin birraa gammadii akkasitti deeme. Birraa keessan hundi beeyta. Waggaa meeqa dura. Ka torbaan kana keessa asii deeme jechuudha. Noo jetti ilaal kunoo takka munaan. Ilaal amma tun diyaaspoora noo jetti. Sobdu hin sobin ati obboleettiitii yasi jaaladha. Hin sobii yoo hin beekne na gaafadhu. Jaarsaa sirraa fidachuu yoo barbaadde kootu baatii keessatti yoo inni achi dhaqu dhabe sobaanana. Sobin muna. Shut up. Hai. Abdiin ka ganda keessanii dhiyoo kanaaf ka dhaqe akkamii dhaqe? Piyaansaan hin dhaqne? Abdiin ka duraan keeniyaa ture maaliin dhaqe? Bamin doonee hedeu? Wallahi rifadhee algaarra oluttaadha yaa rabbi jedheeti maaluma dhiiroo. Yoo teennee takkaa waan inni asaf kana dhageeffannu nu rabbi sodaadhu. Maaliif jirtan? Waa waraanati. Laati qishoo asumatti waraana bannee turre waraana san tokko malee jajjabaadha. Bashariin eegaa jirra salaachisee deebi'uuti. Rakkoon qabu mana kana fooloo goosisaame. Guys fooloo godhaan himee. Fooloo godhaan himee mabruuki. Mabruuki fooloo godhaan. Isin irraa gubate? Guys nama jabaa nuti sooshaal miidiyaa kanarraa qabnu irraa fooloo godhaan. Namni 400 kun mee gisee takka itti argadha hundi keessan. Akka fooloo nama kana beekanii. Aga bashar salaachisee deebi'uuf. Dhugaa dubbachuu fi mabruuk jechuun wallahi nama nuun wajjin ooluu maluullee migaruu haa ta'u namuma jajjabaa akkana kanan nama jabeessa gaafa namni jajjabaan akkanaa si keessa jiru hin jajjabaattatillee waa barataa deemta. Wallahi dhugaa. Lafa bukkule jechuudha. Sinigalee silaa nama nu waliin sadarkaa gabbooyaa haasa'uu qabu hin qabu ture. Garuu ammoo namni akkanaa si keessa dhabamellee badhettaaf na sinigalee kanaaf fooloo godha namni. Hundi keessa. Mangistii kiyya. Abdii hukume. Akkuma nama raggattan beekta sirnatti illee as deebinaan akkasuma. Wallahi nu gaffiddan ilaala. Waan ka jedhu maaltu deemaa jira wanni biraallee waan deddeemaa jiru jira amma sangisee biraa asofna. Wanti deddeemaa jiru wama biraati. Haa ta'u. Asanachumatti callifnee amma xiqqishoo si
Waan keessuma jennee amma dhiyoo kana taatee wayii kanarratti tajaajila dhuftee nan eebbifne akka nama duraan nama obboleessa kiyya hangafaa akka nama narra Mee jabaa akka wallahi. nama saayibaallee dhufee maa nan eebbisinati. Maal ta'e wallahi billaan dhageenye. Miskiina kiyya quban Karaa qabdu. barsaa kiyyaan wallahi billaan quban qabu. Man, I love you man. Ati saahiba kiyya sirrii bar saahibul sirrii wallahi. Inni miti Dhuguma bar. saayiballee qabna saayibummaallee qabna obboleessa kiyya ka hangafaatillee waan agadhaa dhuftee na eebbisuu dhabdeef wallaale. Dhugaa rabbii dubbachuuf namoota hunda keessatti qaba. Si eebbisuun Itti qabate wallahi warra billahi dirqama. Jaaladhee osoo hin taane dirqama si eebbisuu qaba waan taateera taateen. Inde maa wallahi akka qabda subhanallah. na bira waan ammoo tasa na jala milittee yookaan ammoo waan osoo hin argin dabree fi dhiifama rakkoon hin jiru. Si eebbisuu keessatti dirqama jaaladhee osoo hin taane habiibi. Rakkoon hin jiru. Galatoo amma garuu hojjate illee beektaa kalee galgala dawaa. Koi afarsu akkanumatti shawwadee afaanumaan dhiifama jedha akkanumatti salphumatti dhiizimatti jechuudha. Isi Ibrahim Lodee Waan inni naan jedhe ta'uu keessatti wallahi billahi Ibrahim funqusadhu Ibraahimii kiyya. Naga Wallahi waan Ibrahim naan jedhe Lodee fudhachuu irraa funqusadha. amma maali beektaa abdii kiyya illee dhaga'uu dhabuu dandeetta garuu asirra jiraataan dhaga'uu hin dhabne jedhee yaadu. Wallahi billahi waan dhageenye. Wallahi dhuguma wallahi waan dhageenye. Soorisha